Odu'amme Muummichi Ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'oon akka ajjeefamuuf Iraan nama itti bitte. Wal waraansaa biyya kam keessaayyuu harka qabdi kan jedhamtu Iraan aangaa'ota Israa'el akka ajjeefamaniif maallaqaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kaffaltus namichi akka ajjeesuuf ergame to'atameera. Icciitii hedduun baaniiru. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Wanti sodaatamaa ture raawwatame. Gibxiin hojii ishee Itoophiyaa keessatti jalqabdeetti. Kaartaa Itoophiyaa bakka 50tti diiguu kan feetu Gibxiin yoo kana dadhabde ammoo Itoophiyaa keessatti gocha shororkeessummaa uumuu yaaddi turte. Maarree karaa baha Itoophiyaa naannoo Somaaleetti gocha shororkaa raawwachiiftee balaa kanaanis namoonni 6 masjiida keessatti du'aniiru. Bal'inni isaa kunooti. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawwaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Wanti sodaatamaa ture jalqabame. Gibxiin hojii ishee Itoophiyaa keessatti jalqabdeetti. Mootummaan Itoophiyaa yeroo inni itti daangaa biyya isaa eeggachuu qabuu fi shororkeessitoota adamsee seeratti dhiyeessuu qabu ammadha. Baha Itoophiyaatti kan argamtu naannoon Somaalee godina Dolloo magaalaa Waardeer keessatti haleellaa hidhattoonni masjiida keessatti raawwatanii namoonni 6 ajjeefamuu isaanii jaarsolii fi jiraattonni naannichaa BBC Somaaleetti himaniiru. Sababiin haleellaa guyyaa kibxataa fulbaana 16/2024 raawwatame kanaatis kan walitti bu'insa gosaa naannichatti argaman kana dura uumamee ture waliin wal qabachuu akka hin oolle himameera. Jaarsi biyyaa naannichaa Aqil Muhammad jedhaman haleellichi raawwatamuusaa fi dargaggoonni ajjeefamuu BBC'tti mirkaneessaniiru. Dargaggoonni ajjeefamanis barattoota amantaa ta'uu isaanii ibsuudhaan jaarsoliin biyyaa gochaan ajjeechaa dargaggoota 6 irratti raawwatame baay'ee suukanneessaadha jechuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Dargaggoonni kunneen kan ajjeefaman masjiida Kujiir jedhamu keessatti osoo salaataaf qophii taasisaa jiranii akka ta'e maanguddoon naannichaa ibsaniiru. Hidhattoonni konkolaataa xiqqoo tokkoon gara masjiidichaa dhufuudhaan ijoollee kanneen irratti haleellaa raawwatan jedhan. Awwaalchi dargaggoota 6 guyyaa roobii dheengaddaa achuma magaalaa Waardeeritti raawwatamu jiraattonni ibsaniiru. Ajjeechaan kun jiraattota naannichaa irratti naasuu guddaa uumeera. Walitti bu'insa gosaa kana dura mudateen akka wal qabatus jiraattonni ni ibsu. Dhiyootaan dura gosoota obbolaa ta'an gidduu walitti bu'insi dhalatee akka ture jiraattonni ni dubbatu. Waggaa darbee xumura baatii waxabajjii keessaa godina Dolloo aanaa Waardeer keessatti gosoota xiqqoo 2 gidduu walitti bu'insi dhalatee lubbuun darbuu aangawaan naannichaa fi falmaan mirga namummaa BBC'tti dubbatanii turan. Dabalataanis dhaabii adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen ONLF yeroos ibsa baaseen gosoota xiqqoo obbolaa ta'an gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun namaa darbeeras jedhee ture. Yeroo hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannichaa kan turan obbo Abdii Qaadir Rashid walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota 3 darbuu isaa mirkaneessaniiru. Dubbii himaa dhaabbata mirga namummaa naannichaa keessa dalagu kan ta'an obbo Ahmed Muhammad immoo lakkoofsi namoota du'anii 4 ta'uu ibsanii turan. Ajjeechaan masjiida keessatti mudatee walitti bu'insa baatiiwwan dura mudateen akka wal qabatu maluu tilmaamameera. Haleellaan ergaa raawwatamee booda humnoonni nageenyaa naannichaa bakkichatti bobba'aniiru. Nageenya eegsisaa akka jiranii fi sababa ajjeechaa qorachaa akka jiranis jiraattonni ibsaniiru. Ajjeechaa dargaggoota booda qondaaltonni godinaas ta'ee aangaa'onni naannichaa hanga yoonaa wanti dubbatan hin jiru. Haa ta'u malee akka namoonni tokko tokko kaasaa jiranitti yakkoota shororkeessummaa kana dudduuba harki Ijiptii fi Soomaaliyaa akka hin dhibne shakkaa jiru.
Odeessa keenya taanutti yeroo darbinu muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun akka ajjeefamuuf Iraan nama itti bitte. Walwaraansa biyya kam keessaayyuu harka qabdi kan jedhamtu Iraan hangaa'onni Israa'el akka ajjeefamaniif maallaqa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kaffaltus namichi to'atameera. Iccitiiwwan hedduun ba'aniiru. Lammiin Israa'el ta'e tokko shira Iraan ministeera muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuu fi hangaa'ota olaanoo biroo ajjeesuudhaaf xaxaa turte keessatti hirmaate jedhame tokko to'annoo jala oolfamuu waajirri nageenyaa Israa'el beeksise. Poolisii fi waajirri nageenyaa biyya keessaa Israa'el akka jiranitti namni kun marsaa lama dhoksaatiin gara Iraanitti deemuudhaan karoorichaaf kaffaltii fudhatee deebi'eeras jiraniiru. Waajiraaleen lama ibsa waloo baasaniin akka ibsanitti namni kun daldalaa Turkii keessa jiraataa ture yoo ta'u akka inni gara Iraan deemuu kan haala mijeessaniif michoota isaa Turkirraa ta'anidhas jedhameera. Qaxanaa sana keessatti masaanota kan ta'an Israa'elii fi Iraan yeroo muddama hamaa keessa jiran kanattidha oduun shira ajjeechaa kun kan dhaga'ame. Ibsichi akka jedhutti namni maqaan isaa hin ibsamin ji'a darbe keessa ture to'annaa jala kan oolfame. Shira ajjeechaa kanaaf kan irratti xiyyeeffatame ministeera muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahu, ministeera ittisaa fi itti gaafatamaa nageenyaa biyya keessaatis jedhameera. Akka ibsa kanaatti taanaan eebilaa fi caamsaa darbee sa'a lamaa gara magaalaa Samandaag jedhamutti Turkii keessatti argamtu deemuudhaan dureessa Iraan Eedii jedhamu waliin wal arge yoo ta'u lammiileen Turkii lama gargaaraa turaniirus jedhameera. Namni Eedii jedhamu Iraan keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef namni Israa'el kun Turkiirraa gara Iraan akka deemu taasifameeras jedhan. Namni kun erga gara Iraan deemeen booda Eediin fi ogeessota nageenyaa Iraan waliin akka wal argan eereera ibsi kun. Eediin namicha Israa'el kana Israa'el keessatti sirna bulchiinsa Iraan keessaa ajajawwan garaagaraa darban akka raawwatuuf gaafateera jedha ibsi ba'e kun. Maallaqaa fi shugguxii daddabarsuu Israa'el keessatti bakkawwan namoonni itti baay'atan suuraa kaasuun Israa'eliif kennu akkasumas Israa'eloota biroo Iraanitti hojiin itti kenname doorsisuun ergamoota itti kennaman keessaatii isa tokko akka ta'es ibsameera. Namni Israa'el kun si'a lammaffaa gara Israa'el wayita deemetti hojjetoonni nageenyaa biyyattii namni kun Israa'el keessatti haleellaa shororkeessaa akka raawwatuuf keessumaa Naataaniyahuu akkasumas ministeera ittisaa Gaalaantii fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Rooneen Baarn akka ajjeesuuf gaafataniirus jedhan. Ajjeechaa gaggeessaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyee Iraan keessatti raawwatamee haaloo ba'uuf jecha ministeera muummee duraanii Israa'el Naaftaalii Baanetii fi namoota beekamoo biroo ajjeesuudhaaf karoorfamee akka ture qorannoon mirkanaa'uu ibsi kun eereera. Iraan ajjeechaa Ismaa'eel Haniyyaatiif Israa'eliin itti gaafatamtuu gootus Israa'el garuu gocha kana keessatti hirmaachuu ishee hin amannes hin waakkannes. Qorattoonni akka jedhanitti namni Israa'el kun karoora isaa kanaaf doolaara miiliyoona tokko qabdii fudhateeras jedhan. Namoonni gocha kana raawwachuudhaaf karoorsaniiru jedhaman Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti mormitoota mootummaa Iraan ajjeesuudhaaf akkasumas namoota Mosaad dhaabbata basaasa Israa'el jechuu keenya adamsanii odeeffannoo akka fidan gochuuf yaadaniiru jedhame shakkames jira. Namni Israa'el kun namoota kanneen waliin ta'ee waan odeesseef yuuroo 5,000 akka kaffalameef jiru ibsi kun mul'iseera. Waajirri nageenyaa biyya keessaa Israa'el hojjetoonni nageenyaa Iraan lammii Israa'el kana qacaranii Israa'el keessatti haleellaa shororkeessuu raawwachuuf yaalii taasisaniif agarsiiftuudhas jedheera. Bulchiinsi Iraan bara 1979 warraaqsa Islaamummaan erga gara aangootti dhufeen booda Israa'elii fi Iraan diina walii ta'anii turaniiru. Iraan jechuun Israa'eliif beekamtii kan hin kennine yoo ta'u gareewwan warraa akka Hamaasii fi Hezbollaa Israa'el lolaniif ammoo deeggarsaa kan gootudha. Keessumaa sababa waraana Gaazaa keessa jiruun gaarreffannaan Iraanii fi Israa'el gidduu jiru kan hammaate yoo ta'u keessumaa ji'oota muraasaan asitti biyyoonni lamaan haleellaa kallattii hin taane walirratti raawwataniiru. Kana malees Iraan hangaa'ota Ameerikaa ajjeesisuuf yaalii taasisuun ishees kanaan dura ni yaadatama. Amma immoo hangaa'ota Israa'el ajjeesisuudhaaf Iraan yaalii akka taasiftees odeeffannoon ba'an ni agarsiisu. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne. Fardadi gubba ta'in argame gonfol finaasana si kan gonfame macaafota cuufa
Mutichini bane Nijisaifu Yesus tu argame Ati guddada Unduma bita Jalala keti Undarum fata Ati guddada Unduma bita Jalala keti Undarum fata Sila charanat Igalo laftati jalala motati Aretu yuwara bazanta sara Kebar hinomo mote alkali guyo ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Bachudani mulusu Dachaf sami iva jiru da kanarra Isambune jijiramne si argera Wakuma ke himeftu yunan kutsu Hamagesu du bachudani mulusu Dachaf sami iva jiru da kanarra Isambune jijiramne si argera Waka gudda Yesolbate Jirta ulfaate Moti gudda Yesolbate Jirta ulfaate Waka gudda Yesolbate Jirta ulfaate Moti gudda Yesolbate Jirta ulfaate Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.